nagaan waaqayyo hunduma keessaniif haa ta'u. Akkam jirtu naguma fooyyee qabdu humaan jettamini waaqayyoof haa galatu. Maal mata dureen keenya lola afuuraa isa jedhu walii wajjin ilaala. Lola afuuraa waa'ee lola afuuraati kan nuyi amma laallu walii wajjin. Namoonni yaadannoo qabatan qabachuu dandeessu. Phaawulosi amantoota Efesooniin jiraatan kana waa baay'ee isaan barsiiseera. Lola afuuraa waa'ee lola afuuraa kana cimsee dubbata. Waa'ee lola afuuraa kana gaafa dubbatu lolli afuuraa isa kam akka ta'e maaliin lolamuu akka qabu cimseeyyuu dubbata amantoota Efesoon jiranitti. Kiristaanonni lola afuuraa kana lolanii milkaa'uudhaaf waa shan beekuun baay'ee murteessaadha. Waa lamaan tokkoon dubbadha, isa kaan itti aaneen dubbadha. Isaan kana tokko tokkoon hin dubbachuu yaala. Lola afuuraa qabnutti milkaa'uudhaaf, lollee mo'achuudhaaf amantoonni kan isaan beekuu qaban inni jalqabaa sirriitti na dhagaashi. Kana irratti dogoggorraanuu numa dogoggortu. Akka jechuun maal jechuudha? Mootanii utuu hin ta'in mo'amtanii jiraattu jechuudha la. Maal beekuu qabu amantoonni? Inni jalqabaa lolli afuuraa akka jiru beekuutu irra jiraata. Lola afuuraa inni nu jennu kun lola qaama fooniin argamu utuu hin ta'in, lola qaama fooniin argamu utuu hin ta'in, afuuraan lola kan nama loluu jechuudhaan. Maal beekuu qabu amantoonni? Lolli afuuraa kun akka jiru beekuutu irra jiraata. Lolli akka jiru erga beekee namni maal ta'a jechuudhaan qophaa'aa ta'an. Qophaa'aa ta'a. Namoonni mana isaaniitti baay'ee shakkani magaalaa kana keessa. Mana isaaniitti baay'ee shakkani. Hattuutu jira. Nama na saamu jira jedhanii shakkanii mana isaaniitti maal godhatu? Natti maal godhatu? Adaganyaa xiriidhaan ilaaluun oddana. Adaganyaa xirii dhuguma la. Gimbiitti naandessanii hojjanamaa kan bira ol darbetti naandessanii hojjetatanii homaa gaafa itti quufuu dadhabanii maal godhu? Shiboo irra diriirsanii mangaagana nama lafeessaa kaasanii adaganyaa xirna wedhanii irra godhatan. Isarra yuu darbee immoo namni maal godhaadha? Adaganyaa xiriitti quufuu dadhabee innatti niftanii warri godhatan. Adaganyaa xiriitti mangaagama namaa haxiriirra kaa'atee namnuusa sodaachuu diddee yaabbattee ala namoo maal godhe? Itti dhiisee immoo kaameeraa immoo naannessee hidhate. Asiin nufteen naanii waraabamta, asiin nufnaanii waraabamta, asiin nufnaanii waraabamta, asiin nufnaanii waraabamta. Naannessee kaa'ate. Meena dhageeffadhala. Akka inni gimbii jaarratu maaltu godhee kan isa gaadu akka jiru beekuusaati. Akka inni gimbii sanatti quufuu dadhabee shibootti godhate maaltu jira? Tooftaan warra mana koo hatuu barbaadanii gimbiirra caaleeyyuu maal ta'aa jira? Jajjabaattan isin. Humna ibsaayyuu barbaadeeraadhanii hidhatan. Humna ibsaa gaafa hidhatan immoo mallamma diinnitti mana koo seenuu barbaadu shiboo kana diriirsuu irra darbeera. Kanaaf maal gochuun qaba? Kaameeraan immoo hidhadhaa jedheen. Halkan irrafu namnuusa sakattaa bula malee irra barafuuttanii yaaddusin. Isa laala bulula malee. Alan bulle malee jarri siree warra ciisanii isa laala. Amma waan inni itti deemu isinii galaara. Maaltu qophaa'ummaa amma kanaa maaltu fide beektu? Akka isaan akka qophaa'an maaltu fide? Kan mana isaanii gaadu, kan isaan saamuu barbaadu beekuun isaanii qophaa'ummaa manaa fidela. Amantoonni lolli afuuraa akka jiru hin beekan yoo ta'e qophaa'uun ta'an. Qophaa'uun ta'an. Yesuus gooftaa maqaan isaa eebbifamuutu jedhanii mataan gala gaggalaa deemu. Garuu lolli afuuraa akka jiru yoo beekan amantoonni maal ta'u? Qophee barbaachisaa qabaatu. Maal gochuudhaaf? Lola afuuraa kana loluudhaaf jireenya isaanii isa namicha xiriisaa qopheeffate caalaa jireenya isaanii qopheessuu jechuudha. Namni baay'ee isaa wanti inni irraa loluu barbaadu waan mul'atu irraa lola. Waan mul'atu nu loluu seexanni jedhaan jiruun. Garuu isanni dhoksaatti afuura keenya lolutu isanni mul'inatti waan mul'atu loluu caala. Kanaaf Phaawulosi waa'ee lola afuuraa kana dubbata. Amantoonni na dhagaa. Nuyi lola afuuraa qabna.
lola afuraa kana beekna taanaan guyyaa hundumaa lola afuraa kanaaf qophaa'udha. Ani lafa lolaa dhaqeen beekuni namni lafa lolaa dhaqan immoo beektu. Akka isaan haasa'anii takka namni haasa'utti isan dhageen isinitti bashii nan beekan miti isa namni haasa'u. Loltuuni jedhuun kophee isaa hiikkatee qabattoo isaa ofirraa hiikee mi'a lolaa isaa hiikkatee kilaashii isaa meeshaa ittiin lolu sanaa mukatti hirkifatee irribarra fuudhu. Kiristaanni lolla fuuraa akka jiru beeka yoo ta'e akka loltuu isa hidhatee yoo rafee yoo ka'ee adeemuudha malee mi'a lafa naqatee adeema miti. Kanaaf maal beekuun nurra jiraata? Lolli afuuraa akka jiru beekuun. Isa lammaffaatti hin darba. Inni lammaffaan amantoonni maal beekuu qabu? Eenyu wajjin wal lolu isaan? Wajjin wal lolanu sana beekuudha la. Wajjin wal lolla. Lolli keenya eenyu wajjin? Lakkoofsa 11:12 dubbisa warri macaafa qulqulluu qabdan. Warri of harkaa qabdanii banadhaa, warri kaan immoo moobaayilii keessan irra jira yoo ta'e bana. Isin boqonnaa ja'a lakkoofsa 11:12. Hattummaa seexanaatiin mormuu akka dandeessanitti mi'a lolaa isa kan Waaqayyoo guutummaatti hidhadhaa. Lakkoofsa 12. Nuyi namoota foon uffatanii wajjin wallaansoo wal qabna miti. Garuu humnoota aboo qabaniif gooftummaa qaban warra bantii Waaqaa keessaa biyya lafaa isa dukkana keessaa jiru kana seerratan. Macca afuurota hamminaa warra bantii Waaqaa keessa jiraataniif wajjin wallaansoo wal qabnaa. Lolli keenya nama foonii wajjin utuu hin ta'in afuura hamaa wajjin, seexanaa wajjin. Maaltu immoo jira? Seexanni nama foonii immoo harkas miillas afaanis godhachuu immoo danda'a. Egaa eenyu wajjin wallaansoo wal qabna jedha? Hafuura isa hamaa macca afuurota hammeenyaa kanaa wajjin wallaansoo wal qabnaa jedhan. Ergaa Phexros isa jalqabaa boqonnaa 5 lakkoofsa 8 hanga 9 dubbistanii seexanni diinni keessanii akka leenca waan nyaatu dhabee aaduu gururi'utti isin naanna'ee aadaa jedhan. Eessa naanna'ee? Amantootatti naanna'ee aadaa jedha. Kanaaf lolli amantootaa nama foonii wajjin utuu hin ta'in humna afuura hamaa wajjin. Egaa sirrii takka hubattan nan barbaada. Namoonni al tokko seexana kana xinneessanii fudhatu. Baay'ee xinneessanii. Eega daqeessu warquun dubbateera. Hamma xinnaachuu qabu isin xinneessinu amma guddachuu qabus guddifneen ilaallu. Baay'ee xiqqoo baay'ee xinnoo tokko godhan ilaalu. Macaafni qulqulluu waa'ee seexanaa maal dubbata? Baay'ee dadhabaa gatii kan hin qabne raataa joonjaadha jedha macaafni qulqulluu waa'ee seexanaa. Ani amma seexana jajuu miti. Garuu macaafni qulqulluu maayedha waa'ee hafuura hamaadha. Raataa dadhabaa gowwaa homaa tokko iyyuu kan hin beekne jedha. Maal jedha macaafni qulqulluu? Meeshaa laallala. Maal jedha macaafni qulqulluu? Haxxummaa seexanaa jedha sumarraayu. Seexanni maalii jechuudha? Inni nu lolu kun maal? Seexanni kun maalii jedha macaafni qulqulluu? Haxxeedha jedhan. Haxxee jechuun maal jechuudha? Ila soba dhugaa fakkeessuuf dandeetti kan qabu jechuudha. Sobuma kana dhugaa fakkeessuudhaaf dandeetti kan qabu. Fokkisaanuma kana bareedaa godhee dhiyeessuudhaaf haxxummaa jabaa kan qabu. Du'a jireenya godhee namatti mul'isuudhaaf haxxummaa kan qabu. Salphina akka ulfinaatti godhee namatti mul'isuudhaaf haxxummaa kan qabu jechuudha. Haxxummaa haxxeedhaa jedhan. Wallaalchisuudhaaf, gowwoomsuudhaaf, karaarraa kaachisuudhaaf haxxummaa jabaa kan qabu jedha. Maal jedha kan biraa? Humnoota aboo qabaniidha jedha. Asuma lakkoofsa 12 kanarra. Humna aboo qabuudha jedhan. Humna aboo qabu. Humna gooftummaa qabu. Humna bantii Waaqaa keessaa biyya lafaa isa dukkanaa kana humna seerrateedha jedhan. Humna seerrateedha jedha. Macca afuurota bantii Waaqaa keessa jiranii wajjin jedhan. Kanaaf macaafni qulqulluu waa'ee seexanaa xiqqeessee dubbata utuu hin ta'in hamaa akka ta'e balleessuuf akka
aboo qabu ajjeesuuf akka aboo qabu dukkanatti nama gashuudhaaf haxxummaa isaatiin jireenya nama akka balleessu dubbatan akka itti dubbatan kanaaf lolli keenya lola hafuuramaa wajjin yoo ta'e iyyuu waa'een aboonni qabu haxxummaan ni qabu sana beekuu danda'u Yesuus Kiristoos warra isatti amananii fi aangoo isaanittiin isa hamaa kana mo'an ayyaana isaanittiin haxxummaa seexanaa kana bakkee baasanii beekan warra isatti amananiif laateera waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u warri isatti amananii aboo isa dukkanaa kana jala jiru tun ta'in karaa isa aboo dukkanaa sana aangoo isa dukkana sana jireenya dukkanaa nama jiraachisu sana irratti isa aboo argatan amantoonni aboo argataniiru kanaaf Yesuus kana gooftummaan hundinuu waaqarratti lafarrattis maal laaf ta'eera jabada maal laaf ta'eera naaf kennameera maaltu gooftummaan hundinuu waaqarratti lafarrattis anaaf kennameera jedhe warri Yesuusitti amananii isa waaqaaf lafarratti aboo qabu kanatti waan amananiif karaa Kiristoos Yesuus aangoo hamaa kana mo'uudhaaf waaqayyoo waamicha jabaa kanatti waameera garuu maal barbaachisa malee kanatti yoo waamamne iyyuu humni seexanaa kun gatiin qabu hin wallaalchisu hin gowwoomsu karaarraa hin kaachisu jennee yaadna miti aboo arganne malee nutu isa sadaffaattan darba kaayyoon seexanaa maaliif nu lola lolla hafuuraa akka jiru beekuu dandeerra wajjin lolli keenya hafuura hamaa wajjin jenneerra hamaan kun hojiin hojjetu dubbanneerra qaluu balleessuu saamuu salphisuu akka ta'e maanni kaayyoon seexanaa maaliif nu lola maasiyoo wal biraan qabnu macaafni qulqulluu si lolaayidha maasiyoo wal biraan qabnu suuqii wal biratti hin bananne mana barumsaa wal biraa banannee hin qabnu gooftaa cherchaaroo wal biraan qabnu maal ta'ee nagaan qabu kun maal barbaadaan jedhe itti yaadanii beektu seexan argaa waa liqeeffatanii hubataniitu si liqeeffatanii hubataniitu hin jedhe maaliif nu lolan namoonni tokko akkana jedhu ani jaarsi tokko nattaa isaanii rol tokko isaan namuma cimaadhayyuu jireenya kana qabu ijoollee baay'ees qabu haadha manaasitti dabalatanii lama qabu umaan jedhaniyyuu innaan baadiyyaa dhaqeen barumsaa amantii cimsuu barsiisee gaggalaa mucaa ollaa isaanii tokkotu immoo na geggeessaana yeroon achi bahu argeena dubbisee jaarsina wajjin haasa'e eessaa deemtaatee innaan itti meeqa waa'ee akka wangeela lallabu waa'ee Yesuus Kiristoosiin itti me jennaan maallaan jedhanii akka gootu jedhanii torban irraan dhuftaadhaan guyyaan isaa facaasaa dhufu deebitee dhuftaateen nan dhufan jedheen mee amma sitti abjuun ilaala akkati waa'ee gooftaa kee kana dubbattetti baay'ee dinqiidhaadhaan torbeen sitti maa yeroo asii buna dhuddachumaan natti gortaa jedhanii innaan torbee barumsa barsiisee achi buna dhugee isan galuuf jedhee mucichaanii menaa waamii jaarsaliin gadda mana isaanii dhannaan jedheen gaafa dhannu jaarsoo mana jiru wajjin haasofnee Yesuusiin itti dhugaa bahee amananii ijoollee isaanii waamanii waan dinqii biyya dhufe ijoolleedhanii waan dinqii biyya dhufe jedhanii haadha manaa iyyuu waamanii waan mi'a qaallu mana keessaa qaban gadi baasaa guggubaa jedhanii jaarsi baay'ee gammadan kadhadheefiin deeme bakka torbeessa barumsa amantii cimsuu barsiisuudhaaf gaafan deebee iddoo sana buna dhagee jedhu ulee hokkosa cimaasaa addana jalatti hirkifatanii na eeganii baga nagaan nufte abbeeshin barbaade maal ergideen gaddaa abidda maali natti qabsiifte adaraa waaqayyoo rafee waan bulu duroo nagaatti rafa nan caqacaqani ammoo rafeen bulu abjuudhaan iyyaa mana koo diigu ijoollee koo keessaa ajjeesa maali abbee xabii maali natti kaastee deemte ati dubbichi lola qabaa jedhani lola qabaa innati itti na waamte kun lola qabaa jedhan eessa haadha koon naqare እንደገና ኮታ መነዳና እንጀሬ
mana dhaqee macaafa qulqulluu dubbisee kadhannaa godhee jajjabeessee itti dhime bakka. Isin amma aangoo seexanaa kana waan mootaniif isa sin mootan kanatu ijaa sin ba'uu barbaada. Maaliif na jalaa baate atoo kan kooti jedhee sin bituu barbaada. Amma yoo jabaattani isin kanarratti mootaniittu jennaan maalumaan godhanii abbeedanii kadhannaa isin godhanii isin jabaadhaa kadhadhaan jedhe jabaadhaa kadhadhaa. Egaa akka gootu abbeedan facaasaa gaafa dhuftu mana kootutuun godhin hin darbin akka fiddeetti narraa gab godhi waan kana. Akkuma sossobdee natti laattetterani narraa gab godhi. Amma jaarsitti baranitti narra akkaddean karaa madaabatanii na eegu booddee jaarsuun jabaatanii isaanu fakkaruutti kaan booddee yataa abbaatu ofirraa gashaan jira abbeenuudha. Seexanni maaliif nu lola? Amma utuun isin gaafadhee waa'ee qorumsaa baay'ee dubbattu. Kana iddoo baay'eetti nan dubbadha isinitti dubbadheera al tokko. Waa'ee qoramuu, waa'ee lolamuu nama baay'eetu dubbatan. Garuu maaliif lolamnaa jedhamu immoo namni hiikkaa sirriitti laatan. Hiikkaa sirriitti laatan. Warri kan maal jedhanii haasa'u erganneen gadda mana tokko ijaaree reeffa koo keessaa baasuu barbaadan. Akka waan seexanni mana isaaniitti galuu barbaadu. Ergumanneen gadda qorqorroo arrabaa 50 qaxxaleedhuun. Ergan qaxxalee reeffa koochi keessaa baasuu barbaada. Maal yaadu jarri suni? Seexanni kuni anaan ajjeesee keessaa na baasee ofii eessatti galuu barbaadaadha. Jabaa na duukaa jirreesin eessatti galuu barbaadaadha. Manatti galuu barbaadaadha. Kanaaf lolli seexanaa dhimma manaa miti laa. Dhimma manaa miti lolli seexanaa. Kiristaana kan inni lolu mana isaatti galuudhaaf lola miti. Inni kaan immoo haadha manaa fuudhee yoo mataan boo waafatee garaa ciniinee maayidhaa tajaajilaa waan baate erguma inni gadda fuudhee dhugaa waaqayyoo narkatti ajjeesuu barbaada kadhannaa naa godha. Waan seexanni haadha manaa barbaadutti fakkaata. Agartani seexanni haadha manaa barbaadu shi suma waaqoo si agargaaru qabaa gaarii qabaddu haadha koo. Dhimma haadha manaa keetiin qabu dhimma abbaa manaa keetiin qabu seexanni wanti inni barbaadu kan biraa. Waaqayyo isa haifatu. Harka keessa ol kaasaame. Humna hamaa kana waaqayyo isa haifatu. Jireenya keerra haifatu. Mana keerra haifatu. Hojii keerra haifatu. Waamicha keerra waaqayyo humna hamaa kana haifatu yee. Maqaa Yesuusin jedhame. Irra deebaati maqaa Yesuusin jedha. Eeyyee bila maa inni lolli seexanaa warcuma miti la warcuma miti. Maaliif nu lola seexanni amma isatti hin deebala? Waa'ee birrii miti jedheera. Waa'ee taayitaa miti jedheera. Waa'ee haadha manaa miti jedheera. Bila agartanii wanti nu nurkaa fudhachuu barbaadu. Sababii seexanni nu loluuf inni guddaan maali? Tokkummaa nuuf waaqayyoon gidduu jiru diiguudhaaf nu lola. Isa diiguudhaaf nu lola. Birrii barbaada ta'ee birrii ma kuntaala nasii kenna na biraa deebi amma utuu seexanaan jettani birrii kee wajjin badii waaqayyoo wajjin gargar ba'isan barbaadaadha. Deebi waaqayyoo biraa. Ela lolli seexanaa maal? Tokkummaa nuyi waaqayyoo wajjin qabnu sana diiguu irratti hojjeta. Amma sirriitti na dhagaa. Maqaa Yesuus Kiristoos. Kan seexanni nu loluuf lolli hafuura hamaa inni nu loluufi tokkummaa nuyi waaqayyoo wajjin qabnu sana diiguu irratti hojjeta. Kan ammoo eessatti milkaa'e bare? Eessatti milkaa'e bare? Seera uumamaa boqonnaa 3 lakkoofsa 1 hanga lakkoofsa 13. Eessatti milkaa'e bare beektu? Jannata keessatti milkaa'e. Maal godhee? Ofii isaatii waaqayyoo wajjin wal dhabee hin ari'atame iddoo sana. Hin ari'atame. Amma kana cimsaa na dhaggeeffadhaa shi. Kana nan cimsaa shi. Achi hin ari'atame. Eewutu waaqayyoo wajjin hafe beektu? Namatu waaqayyoo wajjin hafe. Bakkee taa'ee ilaalee walii gadi hin ta'e ijoollettiin biratti haftee biratti haftee bakka jarri kun iddoo sanatti nafane kan du'e namaan ilu kan salphate ulfina kee hin barbaadu kan abaarame eebbifamuu kee hin barbaadu beekta. Alana taa'ee haala mijeeffate bakka attam godheetanii waaqayyoof Addaamiif Hewwaanii walitti buusa.
attam godeen akkan qe'ee kana keessa ari'atametti warratti kana asii ari'uu danda'a jedhetti yaada. Muka jannataa keessaa seexanni muka tokkoyyuu hin murre kan isin. Bishaan jannata keessa yaa'u keessaa tokkollee hin booressine. Kan seexanni irratti hojjete yoo dhabeettu dhala namaa irratti hojjete. Jireenya namni Waaqayyoo wajjin qabu irratti hojjete bakka. Akka namni Waaqayyoo wajjin wal lolu. Isa Waaqayyoo nyaatinaa jedhe nyaadhaa jedhe. Isa Waaqayyoo du'a jedhe hin duutan jedhe. Isa Waaqayyoo cubbuudha jedhe cubbuun qabu jedhe. Ee wajjin walitti buuse. Waaqayyoo wajjin walitti buuse. Sabooddee Waaqayyoo maal godhe? Nama iddoo jannataa keessaa hin ari'e. Ergamaa billaa qara qabeessa baatu karaa isaan irra ari'ataman sanaa nam tokko asirra akka ol hin deebifne jedhe Waaqayyo. Ol akka hin deebifne. Sirriitti na dhaga'ama. Maal godhe? Namaaf Waaqayyoon gargar diige. Namaaf Waaqayyoo gargar ba'uuni Waaqayyoon gatii guddaa kaffalchiise. Waaqayyoon gatii guddaa kaffalchiise. Isinitti dhaga'amuu dhiisuu danda'a. Waaqayyoon gatii guddaa kaffalchiise. Waan seexanni hojjeteetti milkaa'e sanaa, waan seexanni godheetti gammade sanaa, seexana harkaan rukutee nama iddoo isaatti deebisuudhaaf Waaqayyo gatii guddaa baase. Maal godhe Waaqayyo? Tokkicha ilma isaa isa qabutti dhala namaatiif laate. Na dhaga'artu? Tokkicha ilma isaa isa qabutti dhala namaatiif laate Waaqayyo. Kuni warra dhala qabdaniif isinii gala, warra kaaniif isinii galuu dhiisuu danda'a. Warri dhalan godhenne kun normaaliidha. Yesuus gooftaadha kun normaaliidha. Maali dhala namaa kennuun badaa rakkoo qabaadha. Ani isinitti meeraal tokko yaadattu. Babbaa gootiin maalumaaf na duukaa rarraatu isinii jedhe. Isuma nan bakka dhaga'ee na duukaa rarraa ajaarsi. Anaa nyaatu eessa hirtaa'edhu bilbilanii. Maalirra hirtaa'edhu? Maali? Agartani? Bar tokko ani hin fuune yeroo san. Ani hin fuune. Maalumatti akkasitti godhaanuu nama nagaadhaan jedhe. Maalumaaf bilee akkas taatu hin jedhe. Ennaan akka jedhani waan irratti rakkadhuuf kana jedhani gaafa mucaa godhattu sii galaarra yoo naasee kolfaa jedhani. Qoy mucaa ma godhattee sii galaa cigicigeen hin jiru. Mucaan godhadhe. Naa bilbilan. Mucaan kee nagaadhaan jedhe. Akka waa'ee mucaa keetiin cimaadhaan jedhe baga sii galee baga sii galee. Ela Waaqayyo tokkicha ilma isaa namaa kenne garaagarummaa namaaf Waaqayyo gidduutti uumame sana iddootti deebisuudhaaf Waaqayyo tokkicha ilma isaa laate. Yesuus Kiristoos tokkummaa seexanni namaaf Waaqayyo gidduudhaa diige sana iddootti deebisuudhaaf Waaqayyoon ta'ee utuu jiru maal ta'eedha? Hinaasoftani amantoota maal ta'eedha? Nama ta'ee jedha. Nama ta'e foon uffate. Isa duwwaa ta'e miti. Tokkummaa seexanni namaaf Waaqayyo gidduudhaa diige iddootti deebisuudhaaf Yesuus fannoo irratti fannifame. Akka hoolaa marrate. Reebicha jabaa reebame. Eeboodhaan waraaname. Aariin seexanaa maali har'a kiristaana irratti? Isa Kiristoos Yesuus du'ee du'aa ka'ee yakka namaa dhiiga isaatiin qulleesse. Abaaramuu namaa dhiphina isaatiin eebbatti fide sana har'ayyuu seexanni aarii qaba. Maaliif? Waan inni jalqaba hojjete sun fiixan baane waan ta'eef. Har'a maaliif nu lola? Jireenya nuyi Waaqayyoo wajjin qabnu sanaa diiguudhaafiti nu lola. Ijoollee Waaqoon dhagaa. Lolli seexanaa inni guddaanii dhimma biddeen keenyaa miti. Dhimma nuyi Waaqayyoo wajjin nagaa qabnutu seexana aarsa. Dhimma nuyi mucaa Waaqayyoo taanetu seexana aarsa. Dhimma nuyi araara argannetu seexana aarsa. Dhimma Waaqayyoo nuuni mootummaa isaa akka dhaalluuf balbala nuu baneetu seexana aarsa. Maal beeka seexanni? Dadhabaan Waaqayyoo ofitti qabe suni nama jabaa akka ta'e beeka. Ati namni dadhabaan sababii Waaqayyoo deebitee jabaa akka taate beeka seexanni. Ati namni wallaalaan karaa Waaqayyoo beeka akka taate beeka seexanni. Ati namni hiyyeessi karaa Kiristoos Yesuus dureessa akka taate beeka seexanni. Ati namni abaaramaan karaa Kiristoos Yesuus nama eebbifamaa akka taate beeka. Mena dhagaa.
yoo waaqayyootti adda si baase waaqayyoo wajjin yoo walitti si buuse ati akka nama isa dadhabaa tokko akka taatu akka nama isa wallaalaa tokko akka taatu waan beekuuf lolli inni nu lolu waaqayyoo wajjin walitti nu buusu. Arrallee baay'een keenya lola kana hin beeknu. Kadhannaan nurkaa badee nuyi nama nagaa taana. Kadhannaan nurkaa badee namoonni baay'een kadhannaan harkaa badee siyaa galatu maqaan kee eebbifamu jechuu dadhabani. Hin faarfanna yoo jedhame faarfannaan harkaa badee warra dana dhaabatanii nu dura bu'anii faarfatan kana ilaaluu duwwaadhaan namoonni galan baay'ee. Hin faarfatama isaanii nannarra yaa'u. Faarfannaa dhiisee maa jedha dhaabate. Wayyicha moo isaa funaanuu gooftaa koo. Faarfannaa dhiisee agartanii ajjeesee lafa kaa'e. Wayyaan moo isaa fuudhuusa kana guyyaa guyyaa. Gurbaan inni meeshaa rukutu sun immoo attamitti rukutaa oolee isa dhiisee la agartee ajjeesee lafa kaa'e. Ajjeesee lafa kaa'e. Nama kadhatu kadhannaa harkaa gatee qara laalchisa bakka. Nama gajjedhee fuula waaqayyootti boo'u. Kana moo maal tarkaa badee naan akka boosheedha dhaabate. Nama karaa Kiristoos fayyeef kisaaraa guddaan maal beektu waaqayyootti gargar ba'uu isaatu kisaaraa guddaa. Na dhaga'i nan dubbadhaa. Yoo irrate birriin sitti irratu waaqayyoo sitti hin irratin. Yoo irrate manni sitti irratu waaqayyoo sitti hin irratin. Yoo irrate firri sitti irratu waaqayyoo sitti hin irratin. Siif waaqayyoo waan hundumaa keeti. Siif waaqayyoo badhaadhummaa keeti. Siif waaqayyoo abbaa faadha keerra caala. Siif waaqayyoo balbalatiin bananne si bana. Siif waaqayyoo mi'a lolaa isa jabaadha yee. Kanaaf Daawit akka jedha. Hallelujah. Anaaf hin caala waaqayyo. Anaaf waaqayyo waan hundumaarra caala yee. Ilaa lafti kun adaga'u qilleensi kun adaga'u girgiddaan kun sabni kun adaga'u anaaf waaqayyo hundumaarra caala. Ani waan an dhaba malee waaqayyo wajjin wal dhabuun barbaaduun. Hallelujah. Dhageessaa. Dhageessaa. Gaafa nu jalaa didame kan nu fowwaate isa qofa. Gaafa nutti cufame kan nu bane isa qofa. Gaafa lolamne dhaabate kan nu lola isa duwwaadha. Gaafa jibbamne ofitti kan nu hammate isa duwwaadha. Hallelujah. Anaaf inni hin caala yee. Ilaa hin caala anaaf. Sababii eenyu akkati jiraatte beeka seetan. Sababii eenyu baate akkati galte sirriitti beeka seetan. Sababii eenyu manni kee nagaatti akka jiraate sirriitti beeka seetan. Sababii eenyu ati raftee akka gaate sirriitti beeka seetan. Kanaaf yoo wajjin walitti si buusuuf si lola waaqayyo wajjin. Dhaga'i. Isaa wajjin nagaatti jiraadhu. Inni siif waan hundumaadha. Iddoo baay'eetti dubbadheeraan kana. Gaaf tokko waldaa keenyattis dubbadheera. Namni moobaayilii yoo gate yoo bu'a. Namni waaqayyoo wajjin seexanni walitti buuse normaalii jiraatan. Normaalii. Nama moobaayilii gate amma kana bo'u namni waaqayyoo wajjin wal dhabee tamitti nagaatti ta'a. Gurbaan himtiin talli didde tokko immoo tamta. Gurbaan himtiin talli jaallate tokko bilbila irratti cufte. Meseejii jalaa deebisuu didde attamta. Dargaggoo natti himtanii akkas taatanii beektanii. Bilbila lafatti rukuta jeta booteedha. Qoomee jijjiireen bilbilaayidha. Aaree du'a bakka intaluma tokko dide. Intaluma kaleessa deengada siin du'a nama raadhaa. Si duukaa nan badaa jettutu irratti cufte bakka. Hin bilbilaa hin kaastu bakka. Argachuun dandeessan itti bilbila. Argachuun dandeessan. Ergaa keessan biraanan gaa'eeti. Baran kutaa kudhan baruu intala tokko jaalladhe lafaa kee akka maraachuu ta'e intala tokko jaalladhe. Bara sana xalaa barreessu moobaayiliin hin jiru xalaa barreessuun xalaama kanaan hafuura wal kunna bakka xalaama kanan barreessa xalaama kanan barreessa xalaama kanan ijaanis hin barreessite bakka maraachuudha kutaa kudhan itti haasaatu haadhongo waaqayyoon na gargaara. Kan saasin niisuu hedduu sin maaliifan niisaman. Irraa barattu hedheetan. Booddee xalaanaa deebisuu didde.
Karaanaa deebisuu didde. Argee maa inni jedheen gaafadhe. Duudaa mataatee akka itti na ilaalte. Guyyaa sadii biddeen nyaachuun narkaa badee, bishaan dhuguun narkaa badee, daftariin fudhadhee mana barumsaa dhaqaa buluusa wallaan. Nama raachitee oolte mucaan Waaqayyoo na oolchee. Ammaaltu na dhibalaa agartanii. Ammam mee dhageessuu adaraa Waaqayyo. Misirriitti na hubadhaa ishee. Nama namni jaallatee jibbe amma kana dhibbata ergatee. Jaallatee jibbe mucaa homaa wal biraan qabnu talaama barreessine mal. Talaama barreessine mal agartanii. Talaama barreessine mal. Ati gooftaa lubbuu sii kenni. Gooftaa fannoo irratti si du'e. Gooftaa siif jedhe akka hoolaa marrate. Yakka utuun qabaatiin yakkitti murame. Jallina utuun qabaatiin jallaadha kan jedhame. Isaa wajjin wal loltee attamitti irra raftaati. Attamitti irra raftaati. Attamitti nagaatti baatee galtaati. Nama siin du'aa. Qootiin du'i qooyi toleeraa. Anuu nan du'aa du'e. Toleeraan waa'ee isaa attamitti yaada. Nama siin du'e. Nama qooyi ati waraana min malkaamu. Anuu siin waraana maayedee fannoo irratti cinaacha laati. Qees malkaamuun attamitti yaada. Nagaa isittani maa. Seexanni biddeen mana kee miti. Oolmaa fannoo sana si garaa kee keessa balleessuu barbaada. Seexanni mana kee diiguu barbaadamin. Tokkummaa si Waaqayyoon gidduu jiru diiguu barbaada. Dammaqi sabanan. Dammaqi. Yesuun lammaffaa deebi'ee hin du'u. Na dhaga'i. Ana afaan Waaqayyoo ta'een sitti dubbadha. Yesuun lammaffaa deebi'ee hin du'u. Lammaffaa deebi'ee hin fannifamu. Lammaffaa deebi'ee hin reebamu. Agartee hiriyaan kee nama nagaa deebi'ee ta'uu dhiisuu danda'a. Waaqayyo siif nagaadha. Namni siin du'a jedhu siin du'u jechuu danda'a. Siif jedhee du'a kan ka'e ilma Waaqayyo duwwaadha. Afaan Waaqayyo ta'een isin gaafadha. Kan diidda yoo jiraattani seexanan lolee si mo'aa jira waan ta'eef deebii firooma kee ijaari. Jilbi kee kan butute, harrabi kee Waaqayyoo waammachuu kan dadhabe. Yeroon kee sirkatti kan nyaatame. Jireenya fuula keetti nyaatamee naasuu kan hin qabne. Yeroo waa'ee koo dubbadhama baay'ee sin dinqe miti. Waaqayyoon kadhachuu dadhabdee, fuula isaatti dhiyaachuu dadhabdee, amala Waaqayyoo wajjin qabdutti hiyyoomtee, kisaaraa keessa galtee, garaan kee na'uu kan dadhabe. Arranna itii fuula Waaqayyootti deebi. Fuula Waaqayyootti deebi. Fuula Waaqayyootti deebi. Mo'ichi guddaan isa obboloota. Inni arfaffaadhe. Tooftaa diinni keenyatti nu lolu maal? Yookiis maalitti gargaarame nu lola? Mi'a ittiin diinni akka nu loluuf haala mijeessan maal fa'i? Tooftaan diinni keenyatti nu lolan haala diinni keenya keessatti nu eeggatanii nu lolan maal? Inni jalqabaa haala nuyi keessa jirrutti fayyadama seexanni. Ibsa isaanan kenna. Inni lammaffaan seexanni maalitti fayyadame nu lola? Fedhii keessa keenyaatti hirkachuudhaan nu lola. Inni sadaffaan immoo bakkee keenya irratti qorumsa baay'isuudhaan nu lolaan. Kana yeroon ibsa kennu sinii gala. Haala keessa jirruu yeroon jedhu maal jechuudha? Haala keessa jirruu yeroon jedhu Wangeela Maatewos boqonnaa 4 lakkoofsa 1 kaastanii yoo dubbistanii achirra maaltu jira? Waa'ee qoramuu Yehuuti. Yehuutu qorame jetti. Achirra Yehuutu qorame Yesuus Kiristoostu seexanaan qorame jedhan. Maaltu mijateef seexanaa fi iddooma Yesuus jirutu eessa? Lafa onaan. Seexanaaf haala mijataa uumeera iddoo sun. Mee ammana dhagaala. Waa'ee Daawitiin xiqqoo dubbadha. Waa'ee Daawit xinnootti yaaddola. Daawiti yeroo oolaa eegaa ture lolli Daawit eenyu wajjin ture? Qeerransa baguddaa leenca warra kanaa wajjin wallaansoo wal qaban. Achi bahee immoo jara dhiiseeti. Jara dhiisee iddoo lolaa immoo dhaqe obbolaa hubachuu dhaqe lafa lolaa. Obbolaa hubachuu dhaqe. Gaafa obbolaa hubachuu dhaqu alan ammoo Goliyaatu maal jedha dhaabate? Hamman qalee si balleessa. Yoo tabbatu
wala baay'atu kun jedhee wacaa'uti arge daawwate. Maa inni ijoollee biyyina gaadha miti jedhee. Maa inni biyyina gaadha inni fakkaatu kun naani obbo Lammaa dubbatanii dachee ishee haasofsiisu. Callisi maal kun ilaa dhageessu maa jedhe daawwiti ani mee jedheen Saa'oliin ani namicha fakkaatu kana sirreessuu hin danda'a. Waaqayyo gooftaan machaa namicha kana harka kootti laataa jedhe. Amma waa'ee haala keessa jirru dubbachuu barbaada. Lafa oolaatti qeerransa abba gudaadha. Dirree lolaatti immoo qeerransa abba gudaa utuu hin ta'in eenyu wajjin ture wallaansoonsa? Jabaadhaan na duukaa ee wajjin ture? Gooliyaadii wajjin ture bakka. Gooliyaadiin lolee haala sana maaltu daawwititti fide beektu? Haaluma inni jirutu lola sana qabala. Gooliyaadii wajjin hin galagalche dubbiin hin dhume. Yaala namoo haadhaan galfate gooftaa koo kana bakkuma galaafatte Waaqayyo gaafa jedhu agartani qeerransa bagudaa Gooliyaad eessatti ce'e lollisa jabaadhaa meesi maaloo yeroo dubbatu isinii galashi isinitti hin deebi'an keessanitti haala nama maal ta'e Gooliyaad irraa darbee eenyutti ce'e Saa'olii wajjin ce'e haala namoo dubartoota Israa'eltu achi as ba'anii maa jedhan Saa'ol kuma ajjeesee Daawit kuma kumaatamaa jedhanii dibbee rukutanii gaafa achitti ka'anii Saa'ol gurratti qabee dhaggeeffate inni ijoollee sirreessitanii beedduu kana sirreessaan isinii elakki Daawit kuma kumaatamaa jedhu maal ta'e sirree biyyi badeeraa jedhe gurbaan ammuma dhufee qe'ee fudhate jedhe labaqa qe'ee fudhate eessatti of jijjiire lolli Daawiti gaafa mana mootummaatti siqee jedhu wajjin wal loluutti deebe mootii wajjin wal loluutti deebe Eotu saadam suutti ga'e Saa'oltu saadam suutti ga'e namoonni al tokko wajjira kana keessatti lolamanii gaa kadhatanii yaa Waaqa osuma keessaa na baase achi na buti gooftaa koo maaloo yaa Waaqa adaraa maaloo gooftaa koo atoo na beektaa maaloo iddoon sitti jijjiiredha Waaqa iddoon sitti jijjiira garbittii koo garbicha koo rakkina kee argeera iddoon sitti jijjiira asii fuudhedha xop godhe kaa asittis bifa geddarate boksa'utti kaa inni ufteedha amma as jirtaale inna dana Amaariyaa laaloo leewwata innan geddana ammoo Ingiliffaan boksitti laachuutti kaa amma aarii keessan baay'een isaan achi gidiraa argeen baay'ee asitti immoo hin caaleedhu yoo duute reeffa taate duwwaa lolli sirra dhaabata nan cimsiminii isaa amma nama du'e duwwaadha kan lolamne bakka nama reeffatti jabaasu agartaniitu gabbaasa namichatti duute kana irraan gashaa yetta baatu nama jedhu agartaniitu hin jedhe reeffatti nama hin buu bakka ilaa agarte arga keessa ol kaatame Waaqayyoonni si waame moo'icha siif laatu jilba kee lolaa habarsiisu Waaqayyo arraba kee lolaa habarsiisu Waaqayyo sammuu kee ogummaan leenjisu Waaqayyo ilaana dhagaa Daawiti taraanni adeematti wal jijjiire kan Phaawulosis jira dubbiseedha garuu yerootu hin jiru dhageessu ani hojjetaa wangeelaati as keessaan hojjetaa oolaa isinuman tajaajila ana seexanni waa'ee nagadaatiin na lolu shirootu nyaate qullubbiitu gabbu'ee yooma bituu isaatiin na lole malee isa sana akkana ta'e hojii koo miti hojiin nagadaa waa'ee nagadaatiin eenyuun lola beektu naggaa deema lola qeesii maaliin lola hojii makkanaa lola asumaan nufala asumaan naanna'ee karaa tokko bahee ijatti kana xiqqoo karaa kareen biraa deebi'ee barbaadala maal ta'uudha iddoo nu keessa jiru nu lola ani hojjetaa baankii miti waa'ee baankiitiin na lola agartani kan inni achiin goree lolu waa'ee baankiitiin lola hojjetaa baankii lola kanuma birri siistemuma waliin dha'ee guyyaa guutuu mataa xaadhessee achiin ga'ee boqossee maalo gooftaa kana keessa maana keessa maa Yesuus utuun hojjetin biddeenni nyaatamuu dhugaa Waaqayyo gabbayee kana dhoodhaan itti balaa buusu bakka Waaqayyo moo'icha siif laatu haadhoka Waaqayyo moo'icha siif laatu hojiin lola dhabe hin jiru la na dhageessa shufeerii ta'e shufeerummaa lola qaba qulqulleessu lola qaba nu attan barbaanne hirkannee ma nyaachuu barbaanne lola malee haalallooya Yesuus getan ameen ameen inni akka itti nyaachuu barbaanne haala keessa jirrutu lola qaba abdiin tamaariidha achuma jira laa karaatti lolamtu karuma sanarsi lola bakka malee wanti biraan jiru abdii herregagaa dhibu'ee ol dabalee hin jiru gurbaan tokko tu barannu riserchii wayii barreessu miti barreessinee finnee galgala mana warra kompiitaraatti kennatee borga nama dhufee piriinti godhadha jedhee
ganama gaafa inni dhaqu waanuma irraa arraabee badee wallaalan. Barbaadee badhabe haadhase mataa qabataa dormiitti deeme akka itti maal taateen jedhee seetanni bakka dhaqee kompiitara irraa haqee bule maaloo bannaati naan kadhatanii bakka nama raachuu barbaada karaa inni dhaqee agartaniittu ka warra gaanii moorala ka warra gaanii ka warra namanne immoo quba isaatti hin buufne la ispeelingii tokko irraa dileetiin goone ka warra namanne kan isaa keessaa barbaadee ajjeese lafa kaa'e harka hamaa kana mana kee irraa haidhu waaqayyo harka hamaa kana ijoollee kee irraa haidhu waaqayyo isa hojii kee barbaadee si lolu kana sirraa hadaddabsisu waaqayyo irra deebi'een jedhe sirraa hadaddabsisu waaqayyo siif immoo waaqayyo gooftaan waaqaaf lafa humna siif haa laatu jilba kee haa jabeessu arraba kee haa qaru ilaa haala nuyi keessa jirru nu lola maal ta'uudha dammaquutu nurra jiraata ijoollee waaqoon dhagaa hojii keessatti gaafa lolamtanii dhiistanii deemuun filatina maaliif lolteen mootu ati gaafatti gamadhattu soo si ari'ata bara keenya seetanii nama baay'ee ari'atiin beetanii isin kan asii mana kiraa fudhatu asitti dhufee mataa boo abataa dhanna gubaa maallaa tokkodha tajaajilaan inni akka gooti gaafa dhaqee dhumaa'edha oo hallelujaa yesus geetaanadha seetana si lolaa jira mana kana geddaradhu siin jedha waaqayyoodhaan asii ba'iiti gamadhaqi iddoon kun siin taane asitti lolamaa jirtaadha isa booddee siree fe'atee xarapheezzaa fe'atee gaarii barbaade yoo danda'e makiinaa barbaadate gama sanatti immoo caala gaafa inni dhaqee halkan lama bulu immoo hin nuftee gurbattiin kun jedhee dhagaatti guuruutti ka hin baataman baatee si aree hin bare hin baataman baate yetaa batas teessaadha ala namoo tokko dhufee ka'iitii bilaa gamasitti galii siin jedha waaqayyo ala namoo nama baay'ee keetti joorsu maal abbaa ishee baqannanu waaqayyo moo'icha nuu laateera waaqayyo moo'icha nuu laateera na dhagaa ijoollee waaqayyo wajjirati keessa jirtu lola qaba jabaadhu waaqayyo moo'icha keetaa hojii hojjettu haleluuyaa ilaa harka diinaatti fayyadamaa seexanatu waaqayyo moo'icha si laata arraba ormaatti fayyadamaa seexanatu waaqayyo moo'icha si laata waan keessa jirtu hin baqatin waaqoon dubbachis nalagaa dubbadha hin baqatin yee gooftaan kee ariifatee si bira ga'a gooftaan kee hallaboo sebokaayaa ijoollee abidda wayinani gooftaan kee ariifatee si bira ga'a gooftaan kee ariifatee si lolaa gooftaan kee ariifatee balbala si banaa ari'atamaa maaf naanui asiis nu ari'atee jin nu ari'ata hin deemu jedhame achuma isaa barbaadu moo baqachuu barbaadu yoo dhoko hazan akkasiin jiru yaashi iddoonni nu kaa'ee lafti onaa nu magariisa dukkannu nuuf ifa dadhabbiin nuuf jabina bu'aa ba'iin nuuf karaa wal qixxeedha dhimma koo fi waaqayyoon danda'a jedhame danda'a na dhageessu amantoonnis seexanaaf harkan ta'e seexanaaf afaan hin ta'e seexanni ulee ittiin nama dha'u hin qabu harka namaatiin nama dha'a seexanni ittiin qe'ee namaa balleessu hin qabu namaan qe'ee namaa balleessa ani amanaadha jettee seexana gargaartee dookimentii namaan balleessi biddeen namaan balleessi hamaati gootu dudda duuba hamaan akka jiru beekati hamaan akka jiru nama balleessuu gaafa murteessitu kan nama balleessuu irratti murteessu hafuura hamaadha biddeen namaa gombisuu irratti kan murteessu hafuura hamaadha dhala namaa rakkisuu irratti kan murteessu hafuura hamaadha kanaaf keessaan qabaati haala keessa jirru itti fayyadamu ol kaanee kadhannu mee xiqqoo ishee